sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya kam jirtan ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranatti xiyyeeffate sagalee Ameerikaatiin qophaa'ee nu wajjin tura. Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbee kumaatamaan lakkaawwaman qe'eerra buqqa'aniiru. Qabeenyi mancaheera. Walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsaatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa